الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. akkaataa hajjii fi umraa itti godhan hundi keennaa hin beeyna jechuu. Hin beeytan moo hin beeytan? Akkaataa hajjii fi umraa itti godhan beeytanii biyyana? Umraa qofa akka itti godhan, hajjii qofa akka itti godhan, akka itti walitti qaban. Yoo walitti qaban maaltu namarra jira? Hajjii fi umraa. Yoo hajjii qofa hajjan hoo? Yoo umraa qofa hajjan hoo? Umraa qofa umraa godhan hoo? Maaltu namarra akka jiru beekuu nu barbaachisa. Hundi keessanuu ni beeytanii. Hajjii yoo jennu waa'ee hajjii kana mee takka takkaan yoo ka laallu taate, tokko jecha namichaan hajjii godhuu barbaadu waa sadi keessaa tokko filachuu qaba. Waa sadi keessaa tokko filachuu qaba. Nusuka jedhanii, nusuka gosa saditu jira. Nusuka gosa sadii san keessaa tokko filachuu qaba. Gosti sadiin suni maali yoo ka jettan taate, tokkoffaan tamattu'a jedhama. Tamattu'a jedhama. Tamattu'a tokkoffaan tamattu'a jedhama. Lammaffaan ifraada jedhama. Ifraada jedhama. Sadaffaan ammoo qiraana jedhama jechuu. Sadaffaan qiraana jedhama. Tole, tamattu'a jechuun maali? Tamattu'a jechuun umraa harramachuu ji'a hajjii keessa. Umraa ji'a hajjii keessa harramachuu. Jiini hajjii kam yoo ka jennu taate, tokkoffaan fishee, lammaffaan kifishee, sadaffaan kurnan duubaa, kurnan duraa ji'a hajjiiti jechuu. Kurnan duraa ji'a hajjiiti. Namni ji'oota kana hajje yookaan umraa godhe, umraa harramate maal godha? Labbayka umratan mutamatti'an bihaa ila alhajji jedha. Umraa haga hajjiitti, amma umraa godhee haga hajjiitti hiikkatuu, qanani'uu jedheetiin akkasitti labbayka jedha. Eega umraa godhee ni hiikkataa, xawaafee jidduu safaa fi marwaa fiigee dabbasaa ofii yookaan rifeensa ofii gabaabsatee achiin booda ofirraa hiikkata. Eega kana gara bakka irraa harramatanii bahee yookaan gara mashaaciraa bahee hajjii ofii guuttata. Yoo hajjiin gahe bakkuma jiru san irraa labbayka jedhee achumarraa baya hajjii ofii akkasitti guuttata jechuudha. Nama kana maaltu irra jira yoo jenne, wareegatu irra jira. Re'ee yookaan horii irraa harka torbaffaa gaalarraa jechuu kiyya, yookaan horii irraa. Yoo kana kadhabu taate guyyaa sadihii
ji'a hajjii keessa yookaan yeroo hajjii keessa soomee bakka jiru sanitti torban hafte gara da'ootti wayta gale soomee akkasitti bulii 10 sooma jechuu. Tamattu'a ka jenne hajji umraa fi hajjii walitti qabee wareegatu irra jira. Umraa fi hajjii nama walitti qabee wareegatu irra jira akkatti harramatullee himnee jirra. Lammaffaan qiraana jedhama. Eenyu ifraada jedhama. Qiraanatti tarraa. Ifraanni hoo akkami jennaan hajji ma qofa harramataa yeroo bakka miiqaataa wayta gahe labbayka hajjan qofa jedha. Wayta makka gale ammoo xawaaful quduum ka jedhamu xawaafa yeroo makka galanii xawaafee hajjiif sa'ii godhee fiigee ihraamaa ofii hin hiikkatu akkasumatti tura. Haga gaafa ihraama hajji ofii yookaan nusuka ofii geeffatutti nama kana hadiyin irra hin jiru wareeyni irra hin jiru waan umraa fi hajjii walitti hin qabiniif wareeyni isarra hin jiru. Tole sadaffaan hoo maali? Sadaffaan qiraana walitti qabu hajjii fi umraa walitti qabaa wareegatu irra jira kana. Akkam godha umraa fi hajjii walitti qabee harramataa labbayka umratan wa hajjan jedha jechuu. Labbayka umratan wa hajjan jedhee akkasitti walitti qabaa wayta makkaan gahe xawaafa quduumaa in xawaafaa hajjiif sa'yiini godhaa umraallee achumaan itti qabee walumatti yeroo takka niyyama takkaan lachuu jidduu fiiga. Akkasumatti ihraama ofii irra turaa hin hiikkatu. Achirraa gara guyyaa 8ffaa gara mash'araa bahee ji'a gartanii hajjii irraa waan irraa hafe guuttata. Waan irraa hafe guuttata jechuun nusuka umraatii fi ka hajjii. Garuu wayta kana geesse sa'yii hin godhu. Maaliif jennaan gaafa awwala makkaan galu xawaaful quduum irratti sa'yii godheetiniin jirare. Kanaaf namicha kana maaltu irra jirare amma wareeyni irra jira isallee re'ee qalaa yookaan horii harka 7ffaa yookaan gaala harka 7ffaa. Yoo kana dhabe innillee akkuma karee fuusan bulii 3 hajjii keessa soomee bulii 7 yoo gale sooma. Maal addaan jiran? Maal addaan jiran? Tamattu'aa fi qiraanni maal addaan jiran? Wanni isaan addaan jiran homa gabaabduudha. Ka qiraana godhe harramannaa ofii hin hiiku. Eega sa'yii godhe harramannaa ofii hin hiiku hin hiikkatu akkasumatti tura. Ka tamattu'aa ammoo ni hiikkata haga wayta guyyaan 8 sun gahuutti ni hiikkata. Hagasuma addaan jiran. Farqiin isaan qaban kun ni hiikkatu akkasumatti tura harramannaa ofii. Kun ni hiikkata ka tamattu'aa ka walitti qabe hajjii fi umraa yeroo takkaan ka harramatee jedhe ka addaan hin baasin an haga hajjiin geettutti hin hiikkadha jedhee tahliila ka jidduu hin baasin hin hiikkatu. Ka ammoo haga umraatti hiikkatu tamattu'a godhe hin hiikkataa. Hagasuma addaan jiran malee waan biraatiin waluma fakkaatan. Duuba achirraa wayta kana mara geesse miiqaatatu jira bakka irraa harramatantu jira. Miiqaanni kun bakkeen rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam godhantu jira. Bakka gara 5 godhanii rasuulli rabbii akka ulamaan irraa haasawutti
sunniin maal fa'a jennaan tokkoffaan zulxuleyfaadha. Zulxuleyfaa bakka jedhamu. Zulxuleyfaan kun miiqaata bakka warri madiinaa irraa harramatu. Warri madiinaa zulxuleyfaa irraa harramata. Warri karaa madiinaa irra dhufellee achumaan zulxuleyfaa irraa harramata. Xaa'iraanuu dhufuu konkolaataanuu dhufuu lukaanuu dhufuu namni karaa warra madiinaa irra dhufe zulxuleyfaa irraa harramata. Ka itti aanu juhfaa jedhama. Juhfaan ammoo warra shaamiif warra masrii ijibtii kanaatii fi akkuma isa warra morookoo magriib jedhamu kana warra morookoo warri kunniin yookaan warri karaa jaraarra dhufu juhfaa irraa harramata jechuu. Juhfaa irraa harramata. Sadaffaan qarnul manaazil jedhama. Qarnul manaazil jedhama. Kuni miiqaata warra baddaa biyya arabaa jiruuti. Baddaa biyya arabaa yookaan najdi warra jedhamu biyya jiru qarnul manaazil jedhama. Maqaan isaa har'a seylul kabiir jedhaniini warri karaa san dhufullee qarnal manaazil irraa harramata. Ka achirraa hafe yalamlami. Afraffaan yalamlam jedhama. Yalamlam kun ammoo karaa warra madiinaati. Warri karaa warri yaman jechuu kiyya karaa bakka warri yaman irraa harramatu akkuma san warri karaa yaman irra dhufullee bakka irraa harramatu. Fakkeenyaaf biyyiti teenna biyyi Itoophiyaan ka irraa harramattu yalamlam irraa jechuu. Yalamlam irraa harramanna jechuu karaa warra yamanii karaa yamanii irra yoo dhufne yookaan karaa wayta walakkaa yookaan naannoo yalamlamiin kun jiruutti qixxooyne irraa harramanna jechuu. Garuu ulamaani hedduu bareechisanii kaayanii bakka kanatti hedduu bareechisaniitiin hin kaayanii. Namni ilaaluu barbaade kitaabbiin waa'ee sanii dubbatu baay'eetu jira. Shanaffaan zaatu cirqi jedhama. Karaa warri Iraaq akkuma isa warri karaa Iraaq irra dhufullee irraa harramatu zaatu cirqi jedhamti jechuu. Hayyee duuba miiqaanni erga bakka shan jenne shanan tokko zulxuleyfaa lama juhfaa sadi qarnul manaazil afur yalamlam shan zaatu cirqi bakka jedhamtu tana. Tole erga harramanne wanni dhoorgaa namarratti tahe maal fa'a? Erga harramatanii wanni nama umraa deemuu fi nama hajjii deemuu irratti dhoorgaa maal fa'a? Wanni dhoorgaa qaama ofii irraa dabbasaa rifeensa ofirraa muruu kottee muratuu dhoorgaadha. Yoo ofiin namarraa bu'e ammoo homaa hin qabu. Yookaan dagateefaa yookaan ofirraa muru taate yookaan dabbasaa gabaabsatu taate dagatee homaa hin qabu yookaan wallaalee hukmii wallaalee homaa hin qabu. Akkuma san shittoo dibachuulleen hin tahu qaama ofiitii fi uffata ofii irratti illee dibatuun hin qabu. Yoo dura dibatee irratti hafe ammoo rakkoo hin qabu jechuu odoon harramatiin dura qaama isaatu ta'uu uffata isaatu ta'uu yoo shittoon duraan irra jiraatte hafuurri irraa dhaye homaa hin qabu. Garuu ulamaani yoo uffatarra jiraate dhiquu qaba jedhan. Uffatarra yoo jiraate dhiqatuu qabaa jedhan uffata san. Akkuma san ammallee
mataa ofiillee namni umraa ennu namni hajjii yookaa harramate mataa ofii hagooggachuun hin barbaachisu. Mataa ofii hagooggachuun hin barbaachisu jechuu waan san hagooggii fakkaatu fakkeenyaaf akka koofiyaa ofirra kaayuu, amaamaa marachuu, uffata wahii faa ofitti maruu, fooxaa kunniin illee hin ta'u. Yoo ammoo dagatee ofirratti mataa ofirra kaayate hoo yookaan wallaalee dafee tiniin ofirraa fuudha mataa sanirraa jechuu dafee ofirraa fuudha. Akkuma san ammallee uffata hodhame godhachuun hin ta'u. Uffata hodhame qaama isaa irratti likkamee uffata hodhaa qabu uffachuun hin ta'u. Fakkeenyaaf akka kootii, surree, shurraabii, shaamisii maalii kunniin godhachuun hin jiru yoo dhabe malee. Yoo marxoo dhabe, yoo uffata wannoo dhabe marxoo isaa qullaan deemu surrema godhata. Yoo kopheellee kadhabu taate eenyu naxalaa jedhamtu sana yoo gartee kadhabu taate kophee ofii godhateetuma deema jechuu haa boottiillee taatu yoo kadhabu taate bakkeen bakka dhabiinsaatti jirti. Akkuma san ammallee namni harramate dubartii kadhachuun hin ta'u nikaayaaf, nikaayallee irratti hidhachuun hin ta'u, kadhachuulleen hin ta'u, nikaayallee hidhachuun hin ta'u. Ufiiyyuu ta'uu nama birootiyyuu ta'uu akkuma san wal qunnamtii haadha manaatiin illee godhuun hin ta'u. Akkuma san haala fedhiin namatti jiruun illee qaama isii tuquun hin ta'u. Rasul irraa dhoorganii jiran kana hundaahu. Akkuma san ammallee dubartiin yeroo harramatte shurraabii harkaa qoffaazeynii ka jedhamu godhachuun hin ta'u. Fuula ofiillee hin hagooggattu. Fuula ofiillee hin hagooggattu niqaabaan. Yoo dhiirti ajnabiyyiin naannoo isii ka jiraatu taate yookaan ka isii argu taate ammoo fooxama mataa gubbaarra jiruun uf sattarti jechuu. Fooxama mataa gubbaa jiruun uf sattarti. Uf sattaruun dirqama akkuma nama ihraamaa hin qabneetti uf sattarti. Ihraamaa qaba jettee fuula qullaa hin deemtu. Shari'aan akkana jedha. Akkuma san ammallee ihraamaa qabaatu, ihraamaa qabaachuu baatu harama rabbii keessatti waan lafa bu'e fuudhuun hin ta'u. Maallaqa namaa warqii tahuu, faaya waan garagaraatu tahuu yoo ka beeksisuudhaaf lafaa fuudhu taate malee lafattuu argu tuquun hin ta'u. Waan ajaa'ibaati argitanii harama rabbii keessatti maallaqallee lafaa kaasuun hin ta'u. Kuma fidhe haa taatu yoo beeksisuuf taate malee. Amma garuu dubbiin jijjiirame hattuun achitti argamte. Amma subhaanahu wa ta'ala hattuun harama rabbii keessatti argamte. Nama xawaafaa jiru harka kiisii nayxee keessaa guurataa jirti. Borsaa murtee telefoona isaatii fi waan garagaraa keessaa guurataa jirti. Amma rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala mujrima gartee laa ilaaha illallah. Haguma fedhe haa taatu rizqii lafaa argadhe jedhee lafaa fuudhuun hin ta'u, dhoorgaadha, haraama. Rasuulli dhoorganii jiran lafaa argadhe rizqii jedhee 100 argadhe jedhee lafaa fuudhee kiisii kaayatee ofirra laalaa taruun hin ta'u. Nama ofirraa eega yookaan okkota jala qabatee badii namni wayina argaa jedha achi dhabatee gara gaara shicbii aamir tahee gara gaara jiyaat tahee godatti achi bada. Goda fakkaataree naannoon sun akka jiruun kun hin ta'u.
على كل حال أبان فدي وان فدي اللي جدو برما كتو برباچسا إلالو متلالي برا كتا يوكان أمو فوري بوتا itti iyyaafatan geessa jechu yookaan ofii iyyaafata dur odotaate ofii iyyaafata amma ammoo bakka itti waan lafa fuudhan geessantu jiraayyuu fuudhee achi geessa hatta ilmi namaatu yoo bade achi bakka geessantu jira ilmummaan namaatu addunyaa dhiisi yoo bade bakka geessanii irraa dhaqanii guuratantu jira nama maanguddoonni faa karaa baddii beeyta ummanni Asiyaa maaliin kunniin hedduun isaanii karaa badan nama manguddoonni akka biyya keenyaatiin bara biyyi keenya qalbii qabaa walitti rakkatee yaa'a wal qabatee biyyan baalle akkasuma nu caalaa wal qabataa garuu baduu guddata waan baay'ataniif baduu guddatanii bara in baay'atan jedha keenna namni muraasa nama 4-5 namni dhaquuyyuu 4-5 sun walitti maxxantee deemti in baddullee wanni kun wal fakkaattillee namni ambaa ammoo baay'ee waan taateef ammallee waan hedduun isaanii gartee bakka san yoo gayan nama afuwan laalutu jira homa dalaguuyyu gammadee faa bira taree waan dalagu ka wal laalu jira odoo inni dhaabbateetiin hin booyu faa biraa taran keenna ammoo gamumaa gamana mil'ataa ofirraa lixa namni dhaqee namni awwala dhaqee argee akka tayan bara coraan nama jijjiiramaa yeroo dura dhaqan subhaanallah manaa namatti fakkaata yeroo awwala dhaqan yeroo dura angaafa awwala dhaqu manaa moo'ii natti fakkaatee ijarirri gadhaayu sila manaa maani moo uf qaqqabadhee uflaal sila dhugamaan amma as dhufeyan jedha wallahi sila dhugamaan bakka kan silatu nama beeyti marabbiiti qibla namni itti garagalu jedhee ilaalatti ilaalee laa manaa matahuun ooltu faa jedhee achii qeefaa taa'ee as deebi olii gadi sosocho'a maaliif hiree shucuuran qaba namni yeroo achi dhaqe gartee waa hedduutu namatti dhagahama homaa namarraa hafne nama rabbi achi isa dhaabe subhaanahu wa ta'aala alaa kulli haal harama rabbii keessatti maallain illee yoo lafaa argame hay an lafaa argadhee wallahi ani dhugamaaf jedhe wallahi dhugama an waan ofiitti yaa taheef jedhe waan ofiitti yaa tahe jedhe waan nama biraa hin beeku an garuu gaaf tokko namuma biyya teenna nama Oromoo wahiiti xawaaf akkana xawaafee bakka amma balbala beeyti san jala achi seenee achi jala seenee du'aayii kadhataa jiran odumaan dhaabadhee du'aayii kadhataa jiru yeroon ramadaana namicha wahii nama hoggaa dhaabatadhe nama gurraacha suudaanii tahee somaalee tahee hin beeku jedheetuma moggama dhaabadhaani yoo ani akkana itti kee namni walitti nu maxxansee nu daddarbee an jedhu afaan oromootiin rabbiin kadhatee boohee akkasitti rabbiin kadhata dhaabbate sila namichi afaan oromootiin dubbataa jedhee itti hiikee caqase odumaa du'aayii kadhataa jiru namichi sila oromoodhaa kun jedhee itti yoo an hiiku du'aayii inni kadhatu wallaahi du'aayii ajaa'ibaati maal jedha dhageette yaa rabbi guyyama tokkocha biyya keenyatti islaamummaa ol taateen argisiisi jedhee dhaabbatee booya waan jaannataa waan azaabaan dubbanne namichi kun akkana jedhee dhaabbatee booya hay uf tuffadhee duuba achi teessanii tari'an uf tuffadhee namni kun yoo ati ilaaltu siimaa nama diinaallee hin qabu areedallee haadeetuma akkasitti surreellee lafumarra gadi dhiisee akkasitti dhaabbata yoo ati ilaaltu waanuma nama diinaatuun qabu siima garuu wanni inni kadhatu anaa kitaaba qara'e jedhu samii fi dachi anachi jala dhaabbadhee maal kadhadha beeyta yaa rabbi waan akka duniyaaf anaa kenni yookaan ammoo magaragaraa kadhadha waan lallaaftu inni maal jedha yaa rabbi hin booya kana waliin yaa rabbi guyyama tokkocha biyya teennatti islaamummaa ol taate na argisiisi jedhee dhaabbatee booya rabbi sii laaffise jedheeni rifadhee achi teessanii taree of saalfadhee ummatama kiyyaa of saalfadhee deebi'e
أجتيسني براتريان على كل حال يرو درة كان كنا شعورا نمت أرجما نمني فولالا يرو نما براها فوفا أكتت بدن يرو بدن سن نمني يو بدو إساه بته أمني على كوني فوري بوتا إرانا مغورة تجرا أجنا مفيدني أجنا مفرتن مالك أديسي مالك يو لفارغن تكون انتهو يو كبيسي سوفتاتو تاتي مالي akkuma san nama harama dhufe muslima tahee namni harama rabbii dhufe silaa muslima malee namni achuu hin seenu ihraamaa qabaachuu yubaatu dhiira taatu dubartii taatu harama keessatti waa al ooluun hin ta'u fakkeenyaaf waan akka kuruphee beeytanii kuruphee namni beeytan jirtanii kuruphee aye goda ho beeytani goda kuruphee goda akkuma san borofa ho beeytani kanniin illee yoo achitti argan al ooluun hin ta'u namni gariin ka biyya keenyaa kun beeytu gammoojjiifaa ka dhufe waa al ooluu barate kuruphee yoo arge kuruphee jedhee itti fiiga qabuuf achi baratee beeytaa inni biyyatti baratee danqaraa keessa deemee guuree nyaachuu dagrii ta fedhe haa taatu in ta'u jechuu sunilleen dhoorgaadha ari'uunuu hin taatu yooma nama ari'uu agarte ila kunno asiin tare jettee itti akeekuun hin ta'u dhoorgaa godaa isaa ari'aa jiru yoo agarte asiin si jalaa bahee danqaraa kana seeni kunoo muka kana jala jira jetteeni itti akeekuun yookaan waliin fiidee qabuuniin yookaan yoo inni qabatee godaan isa dhiitaa jiraate namichaan lafaan dhawachuu faa dadhabee qabdee gargaartee lafaan dhooytee fi akka inni gorra'u godhuulleen hin ta'u harama rabbii keessatti kana hundaa hin ta'u garuu namichi haramannaa qabu ammoo huduuda haramaattuu ta'uu achiin alattuu ta'uu dhoorgaadha waa al ooluun akkuma sanan mallee muka harama keessa jiru muruun hin ta'u muka harama keessa jiru jiidhaa waan rabbiin ufiin baase jechuu ka rabbi ufii baase rabbi samimaa itti roobee muka ufiin lafaa baye cabsachuun hin ta'u gariin namaa ilkaaniin sukaannafaa jedhee yookaan immoo baala muree mataarra of qabadhafaa jedhee oo'ee yoo jedhe garte laa itti kalaa'uun hin ta'u hayyee kuni sitti bareeduu dhiisee homa fedhe yoo taate haguma fedhe yoo bareede abaaboon isaa kallachoon isaa haga fedhe yoo bareedellee tuquun hin taatu biyyattiin galannaa biyyi faranjii kanan jaalattii hin ta'u muyni kun yoo murre doolaara baay'ee baasaaf biyya faranjiitti hin ta'u harkaanillee hin qabatin quuncee irraan kaasin kuni waan dhoorgaa tahe erga waan dhoorgaa tahe dubbanne wanni namaa ga'u hoo maal fa'a waan akka sa'atii hidhachuu mikrafoona gurraa ufitti godhachuu qubee faa dirachuu manaaxirii yookaan bilillee ijaa tana faa godhachuu kunniin borsaa maallaqa faa keessa kaayatan ka waraqaadhaan garagaraa ittiin tiifatan kunniin homaa hin qabu yoo hodhaallee ka qabaachuu taate waan hodhaa godhachuun hin ta'u jennee kunniin borsaan fakkeenyaaf yoo ka hodhamullee taate homaa hin qabuu jedhan homaa hin qabu akkuma sanan mallee mataarra waan kaayatu jennee garuu yoo xila waan aduun ufirraa dhoorgu ka godhatu taate waan akka muka faa jala taa'uu
mana faa jala taa'uu makiinaa keessatti faa aduu ofirraa qabbaneeffachuu yookaan ammoo meeshaa wahii yoo qabaate borsaa ofii faa yoo qabaate mataa gubbaa kaayachuu kunniin homaa hin qabuu jedhan. Uffata faa yoo jijjiirate madaa faa qabaate yoo miicate faa homaa hin qabu jedhan. Yoo dhiqatellee homaa hin qabuu jedhan. Yoo dabbasaan irraa kabu ullee taate yoo ka inni fedhii ufiitiin dabbasaa yookaan rifeensa mataa ka ofirraa hin buufne taate odoo mataa rigeetiin hin hidhataa jiru fakkeenyaaf amma yoo dhiirallee ta'uu baate dubartiin faa yeroo hedduu itti mataa dhiqatan irraa dabbasaan irraa yookaan rifeensi irraa bu'uutu mala yeroo dhiqattu yoo qasdii yookaan niyyattee akkasitti hin dhiqatin homaa hin qabu jedhan. Yoo dagatee mataa hagooggate silaa homaa hin qabu reefu dubbannee jirraa yookaan wallaale yookaan hukumii isaa wallaale yoo yaadate ammoo dafee ofirraa fuudhuutuyyuu isarra jira. Duuba erga waan isarratti haraama tahuu fi waan isaa halaala tahu dubbannee garam deebina. Gara gartanii tamattu'a yookaan ifraada yookaan qiraana reefu jennee barreessine sanii akkaataa itti hojjetanitti deebina. Umraa fakkeenyaaf akkamitti xawaafnaa xawaafa umraa akkamitti xawaafnaa jenna. Tole akka itti xawaafnu namichaan umraa godhu tokko yeroo makkaan gale makkatal mukarramaa yoo galeetiin hin jedhe akkam godha. Akkuma achi galee yoo danda'e qaama ofii dhiqatee yookaan wudu'a ofii godhatee gara masjidul haraam deema. Gara beeytii rabbii san ofirraa deema umraa ofii godhachuudhaaf. Wayita masjidul haraamiin seene mirga ofii luka ofii ka mirgaa dursee luka ofii ka mirgaa dura dursee أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم جدا اللهم افتح لي أبواب رحمتك جدا قروا أكدت اللي وجدوا بدعائي أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم جدت اللي باتيو قرت دعائي ويتا مسجد سيناني قرأ اللي هما هنقبوا دعائي تنجري مسجد أول سينا لك مرقات ترقام فتي إيقا كان قرأ كعبة أجديمي طوافت سينا يرو طوافت سينو كان وان إسا سناته مال إني علم الإيرا بوباجل أفت بوتتو قبا أفت توكو جهة مرقا بوباجل بافتا قچي تقامو خرا مرقا بتاتين شيكو قبا والفتا تان بوباجل بافتا جيچورا yeroo xawaaful qudum wayta alaagale san akkaataan itti bobaa jala baafatan akka amma dubbadhe kana ceekuu mirgaa badhee baasee bobaa jala butata jechuu ceekuu mirgaa bitaa ammoo gubbaarra baafata. Harki tokko qullaa jira lachuu harki qullama jira garuu uffanni ceekuu mirgaa jala baya bitaa ceekuu mirgaa uffanni jala baya ceekuu bitaa ammoo uffanni gubbaarra oola. Hagasuma malee harki waa bitaallee ufin hidhu lachuunuu waa dalagachuu ni dandaya. Lachuunuu waa dalagachuu ni dandaya garuu bobaa jala baafata malee ka mirgaa. Erga kana xawaafatti seenaa yeroo torba xawaafaa yeroon torba xawaafurree hundi namaatu ni beeka. Akkamitti jalqaba bakka hajarul aswad jiru kanarraa jalqaba
yoo rabbiin ka isaa laaffisee hajarul aswadiin bira ka gayu taate ni dhungataa odoo nama azaa hin goone odoo zahmaa namatti hin goone odoo nama hin dhiibne odoo nama hin arrabsine odoo nama mataa keessan dhooyne odoo irra hin ejjanne garuu yeroo ammaa namni waan baay'atuuf waan nama mijaa'ullee natti hin fakkaatu yoo rabbi isaa laaffise garuu achi hiqa yoo namarra dhaabbachuun hajarul aswadiin dhungadhu malee bira gahu malee jedhanii uf dhiibuun in ta'u adaa muslima godhuun in ta'u yeroon bootaan bakka cibaadaati yoo bira gahuu dadhabe ilaalumatti harkaan itti akeeka hajarul aswaditti Allahu akbar jedhee odumaan dhaabbanne odumaa deemaa jiru harka itti bakkitee hajarul aswad ilaalatti yoo achi gahe mitirii isaa yookaa qajeeluma isaa yoo gahe harka ol fuudhee Allahu akbar jedhaa ofirraa deema jechuu yeroo kana adaa nama godhuun nama dhiibuun in ta'u achirraa xawaafa ofiitti seenaa yeroo torba xawaafutti ofirraa seenaa yeroo yoo namni irra dhaabbatellee sabbaruu fi qaba jechuu yeroon bootaa namni itti wal cinqu yeroo namni namarra dhaabbatellee bakka sanitti maanarra dhaabbatte jedhanii namicha hambaa fuula keessa kabaluun hin taatu funyaan keessa dha'uun hin taatu namni gariin nama guddaa jira beektu biyya hambaa kun nama gurguddaa jira kayoo sirra ejjate sima calaasu jira luka kana si caccabsu namni martinuu yookaan achi dhaqee argee jira namni gurguddaa jira ka luka tana guyyaa takka yookaan walakkaa sa'a uf wallaaltu dhaabbata inni sirra dhaabbateen gariin namaa ammoo walitti dhiibee ol si fuudhee walitti si hacuucee cinaacha si cabsuuf ka'a jarri itti homaayyuu ittiin dhagahaman jara ati laafaan kun caccabuuf taata jidduu jaraatti garuu yeroo sanillee jara nana dhisa jettee nama hambaa fuula keessan kabaltu funyaan keessan dhooytuun qunxuuttuu akka inni sirraa achiiqu namni garii yoo duraan asiqee sirra dhaabataa yeroo inni sirra dhaabbatu san akka inni sirraa achiiqu qunxuuttaa itti nayixaa beeyta yookaan kalee keessa waraanta in ta'u suutuma lukatee jalaa luqqifadhu hin arrabsinillee hin dhahinillee suutuma tuttuqiiti yaa obboleessa kiyya narra dhaabbatte ma jedhiin suuta inni nu sirraa lukatee lukoofii buqqifata waan ajaa'ibaa gaaf tokko odoo xawaafaa jirru zahmaadha zahmaadha shawxii takka ol fuudhaniitu manaan deeman luyti tiyya lafan tuyne akkasumatti lukaan lafa eeggataa odoo lafa gadi na buusan taate odoo ani ufin eeggatin lafa dhahaa achumatti narra deeman namni nan argu namuu mataa ol qabatee deema waan isa jala jiruun argu mataa ol qabatee deema akkuma lafan dhoynee fi bakkuma gahe qofa ilaalatti ilaala malee lafa jala gadi hin jedhu kopheellee yoo sirraa buute fudhachuun hin ta'u yeroo san kopheen namni gariin kophee odoo deema yookaan kophee godhatu taate jechaaf jedhee silaa kophee maa godhataa mi'achiteetti yoo uffanni ati uffattee deemtuun kaceekuu gubbaarraa kun sirraa bu'ellee lafa akkasumatti biraalixuu malee wanni gootuun qabdu maa hinduuta akhaffu darareyni qabatta akhaffu darareyni kaminni kayoo gadi jette sirra namni sirra deemeetiin dhukkee sirraa kaasu santu gaariidha moo lubbuu teetiin nagaa baatee booda uffata kee bitachuu sii wayya booda uffata kee bitachuu sii jaala kanaaf wanni anamma tana jedheef nama adaan godhin hin dhiibin na jalaa hiqaa jettee nama hin daddarbini namni gariin nama baatee hin danda'u nama daddarbaa sunillee hin taatu maal ani tama usul al-fiqhi jedhe malee ta saniin dubbanne akaffu darareyni erga kana bakka rukna al-yamani jedhamtu wayta gahe wayta rukna al-yamani gahe rukna al-yamani jechuun bakka balbala kaabaa tanarraa gara
faallaa isiitiin ka jirtu jechuu hajarul aswadiin gara achi aanuun ta jirtu saniin ruknal yamaanii jedhamti wayita achi gahe maal godha ta harkaan salaama godha in dhungatu yookaan itti firrigu ilaalumatti salaama godhee biraa dabra xawaaf ofiitti fufaa wayita achi gahee hajarul aswadiin bira gahe akkasumatti Allahu akbar jedha ofirraa lixaa achi gahee dhungadhu malee jedhee naman dhiibu akkanatu jira yeroo xawaafan kana bakka hijrii jedhamtu takkatu jira beeyti irraa achi baatee hijrii bakka jedhamtu jira bakka balbala beeyti tanarraa fuula kee gara bakka balbalaa hajarul aswaditti yoo achi gara galtu harka mirgaatti hijrii jedhamtee bakkeen xiqqoon takka achi baasanii akka nama itti aaxiruu yookaan dallaa wannoo wahii itti waa ijaarma wahii itti ijaaruu godhantu jira naman dhaqinii fi namni dhaqee hin beeka argee jira hijrii san gariin namaa keessa bahuu fi alaa keessan bayanii alarra bayanii isii alarra bayan jechuu maalii fi isiin ka'baa irraayi isii ala xawaafan malee isii keessa hin deemanii gariin namaa ammoo ruknii adada ruknii ka'baa kana bira gahuun istilaama godhaa yookaan jidaara isii kan harkaan tuqee dhungataa yookaan itti rigataa itti rarra'aa yookaan sitrii ka'baa tana itti qabatee itti rarra'ee jalatti gartee wannoo jedhaa kunillee hin tahu akkuma san dhiiraa fi dubartiillee badhee sanitti zahmaa walitti godhu hin ta'u garuu walumatti duudaniituma deemanii oduma walitti duuduu namni achi ta'etti walitti qasdiidhaan walitti gartanii maxxanee deemuun hin ta'u ammallee bakka maqaama Ibraahim ka jedhan sanittillee namni hedduu warrakkisaa achitti yaa'aa achiteettillee warrakkisuun hin ta'u haga danda'een adaa nama godhuu irraa fagaachuu qaba jechuu maaliif ibaadaaf waan deemuuf qalbiin isaallee qulqulluu taatee ijji isaallee qulqulluu taatee yeroo bogotaa sanitti waa hedduutu nama shaagalaa nama rabbiin isaa laaffisee gartee rahmata isaa godhee akhiraa yaadatee bakka dhaqe kana bootaan an dhaqe kun bakka harama rabbiiti bakka guddaadha bakka gartanii rabbii kiyya itti kadhadhu bakka nabiyyoonni rabbii dhayxe bakka rasuulli keenya gartanii waan rasuulii fi sahaabaan hojjetanii jedhee akkasitti niyyaa bareeda niyyaa khaalisaan yoo dhaqee akkasitti gartee qalbii ofii gara rabbii deebisee hojjete malee bakkeen sun egaa namni walitti duudaa an kana ka jedheef nama garii haasahee namni gariin gaa innu homaa hin rakkisu namni gariin gaa akkuma amman jedhu kana ijji isaallee gad hin teettu kunoo namni hedduun beeytaa qullaa yaa'a dhiiraa dubartiilleen fuula jechuu kiyya ijji isaa gad hin teettu garana laala garana mil'ata garana laala garana mil'ata oduma akkana jedhu ibaadaa haga xawaafee wallaala haguma xawaafee torba xawaafee moo 8 xawaafee moo 6 xawaafee walii wallaalee iruma deemaa oola akkuma godhuu wallaalee faa biraa tara namni gariin beeytaa dhama'e sangan ka jedheef nama tokko fi ka akka fawwaas kanaaf jedhee nama biraatii fi miti baarakallahu fiikum yeroo xawaafa ofirraa geesse xawaafa ofii akkasitti xawaafee yoo ofirraa geesse maal godhuu qaba ceekuu fi tamirgaallee ni cufata ni sattarata taareef jala baasee xawaafa jenne san uffata gubbaarra deeffatee ofirraa dhoyfata jechuu erga kana achi hiqee bakka maqaama Ibraahim ka jedhamu san duubatti yoo isaa laafte raka'aa 2 salaata yoo ka isaa hin laafne taate ammoo bakkuma rabbi isaa laaftetti salaata achi hiqee dirqamaan bakka maqaama Ibraahimitti salaata jedhee nama dhiibuun qabu yoo bootaa dhabe achuma hiqee masjidul haraamiin keessa bakkuma birootti salaata jechuu
sunnaa mu'akkadaadha raka'aan suni sunnaadha raka'aa godhuu qaba akkamitti raka'aa godha yoo jenne raka'aa duraa keessatti wayta qara'u faatihaa qara'ee qul yaa ayyuhal kaafiruuna itti aansa jedhanii raka'aa lammataa erga faatihaati suuraa ikhlaasii itti aansa jedhanii yookaan suuraa biroo qara'ullee taate homaa hin qabu garuu suuraa biraa yoo qara'illee homaa hin qabu akkanatti xawaafa ofii geessee raka'aa lamaan illee ofirraa salaatee ofirraa geessa jechuu erga kanaa maal dalaga erga kanaa wanni ni dalagu garuu bakka kanatti yeroo xawaafu kana maal jedhaa yoo ka jettan taate du'aa'iin xawaafaaf adda baatee jirtu hin jirtu du'aa'iin xawaafaaf adda baatee jirtu hin jirtu garuu amma kitaabni baay'atee jira adada rukniitiin yookaan adada xawaafaatiin du'aa'i akkanaa jedhan ka jedhu kitaabbiin baay'atee jira wa'alaa kulli haal hadiisa saxiixaa fi naqlii ulamaa muhaqqiqtootaatiin saxiixaatiin wanni akkasitti du'aa'iin bakka akkana malee hin jedhamtu jedhamu hin jiru wanni ammoo isarra jiru rabbanaa aatinaa fi dunyaa hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جدا بك ركن اليمانيتي في حجر الأسود جدو ركني جرتسان ركني حجر الأسود في ركن اليماني جنة جرتسان إسي قف الدعاء تنقرأ تانا موهم ربي سالاف في قرأ وان ربي سالاف في وان دنيا آخرة قد تجتشو nama achi dhaqee gaaka ofitti donyoome yaada isaa nama achi dhaqee ofitti donyoome yaada isaa gariin nama lama faa yoo ta'e haasawaatuma yaa karaa kana lugaa isaa namni hin beekuumi kunoo haasawaa ofirraa yaa bar kunillee akkas ta'ee rukni yamaaniin kana maali homa arge wal gaafataa yaa odoo rabbi namaa laaffisee jedhee bakka xawaafaa sanitti odoo du'aa'ima kadhatanii irra gaarii erga kana geessee marraa torba akka amma jenne kanatti xawaafee erga geessee hajarul aswad irraa jalqabee hajarul aswaditti geessee maal godha garuu jidduu tana akkaataan itti deemu akkami mariinsa sadii duraa irratti xiqqoo ni ariifata mariinsa sadii irra maru ta duraa sanitti xiqqoo isii ni ariifata wayta umraaf alaa galu xiqqoo ni ariifata garuu amma ariitii namatti hin dhiisu namni nuyyuu baay'atee jira haga rabbi isaa laaffisiin akkuma nama suuta ariifatuu uf yoo godhallee homaa hin qabu erga kana garan baya gara gaara safaatti baya jechuu marraa torba fiiguudhaaf gara gaara safaatti achi baya yoo safatti dhiyaate qur'aana yookaan aayaa rabbiin kenna dubbate ta suuraa baqaraa keessa jirtu inna safaa wal marwata min sha'aa'irillaahi tajettu san qara'a akkasitti gaara safaa gubbaa irratti ol baya ka'abaatti as gara galee rabbi ofii faarfatee takbiiraa yeroo sadi jedhee du'aa'illee waan rabbi isaa laaffise kadhatee harka ofii ol fuudhee fakkeenyaaf لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده دعاء تنفاق رأى فولك إبلات أصغر غليجة جورا دعاء تنيرو سدي إردي بإيك رأى جدو تنتي وانبرو الليو قرأتي هما انقبو تنرت الليو قبابتي هما هنقبو جتشو هرقو فيو والفوري ويتدعي كراتو ويت الله أكبر جدو سنمو هركان أكيكو جدا علماءني هركا غرا كعبا أكيكي الله أكبر جتشون سني نمني أقسم جدا بيتا هدون هركو الفوري الله أكبر جدا غرا كعبا تركو الفوري غرو دبين سني غلط أيوكا دوغو نمني دلقو خطأ
sirrii miti jedha ulamaa'ni Allahu akbar ma jedhee akkasitti eegasni du'aa fi kadhata jedhan erga kana safaa irraa gara marwaa gara galaa suuta deemaa du'aa waan rabbi isaa laaffise kadhataa ufii fi muslimtoota maraafuu du'aa kadhataa odoo deemaa jiru walakkaa wayta dhihaate bakka wahiittu jira bootaa hajaraan gaafa kaan fiidisan arra ammoo bakka bulee wahii sarara bulee itti godhanii mabraatii yookaan wannoo lambaa bulee itti diranii bakka sanii iftii achirraa qabee haga lambaa bulee achi aantuutti sobanii fiigaa wayta hin fiiga jennu kana ammoo akka nama waa ari'uutti hin fiigu akka gufatee gartee qoffeen namatti hin buune suutuma gartanii ofirraa suksukaa akka itti gufatee nama gartee karaarraan dabarsine fiigeellee akka daangaan tarre haga rabbi isaa laaffiseen suutuma ofirraa suksuka jechuudha akkasitti eessa dhaqa duubaan gara gaara marwaa gaya jechuu yoo marwaan gahee ka'baatti garagalee waan wayta safaan ol koru jedhu san jedha aayaa hin qara'u malee aayaa hin qara'u garuu safaan gubbaatti aayaa hin qara'u inna safaa wal marwata jedhee hin qara'u garuu waan wayta gaara safaa gubbaatti jedhee san maruma jedha du'aa illee ni kadhata achirraa gara marwaatti as deebi'ee akkasitti yeroo torba fiigee marwa irratti fixa jechuu torbaffaa yoo ka jidduu kanatti dadhabu taate hoo odoo deemaa jiru luyti gartee dadhabdee waf jedhee umuriin isa gabaabbatee yoo jedhe ammoo yookaan nama aanjamaa duraanumaa fayyaa hin qabne yoo taate ammoo waa yaabbatee jidduu tana yoo deemellee homaan qabu waan takkatu jira wanni achi jirtu ta yaabbatan ta namni namaan ari'u teessoo wahii yoo isii yaabbatellee homaa hin qabu jedhan bakka kanatti dubartiin odoo xawaafaa jirtu yookaan ammoo umraaf eega galte yoo aadaan itti dhufte akkam taati yoo aadaan itti dhufte beeytii hin xawaaftu safaaf marwaan jidduu ni fiidi jechuu safaa fi marwaan jidduu ni fiidi dubartiin aadaan itti dhufellee xawaafa garuu hin xawaaftu masjidul haraam irra hin xawaaftu safaa fi marwaan jidduu ni fiidi jechuu insha Allahu ta'ala bakka kanatti bakka fiigichaa sanitti ammoo dubartiin hin fiidu dubartiin hin fiidu maaliif dubartiin duriitun beeytaa lukatti illee waa godhatti kash jedha fiigichi wayita isin fiidu qalbii namaa akka hin balleessine kanaaf irraa dhoorgani achiin booda erga xawaafa fi geeffatee safaa fi marwaan jiddullee sa'ii godhee geeffatee jedhee umraa achi bahee mataa ofii hin haaddataa yookaan gabaabsataa haala kanaan umraan sutti insha Allahu ta'ala hajjii akkaataa hajjii itti godhan akkaataa umraa asitti geessinaa akkaataa hajjii boru yoo rabbiin fedhe itti dachaanaa ammaaf tanumatti dhaabnaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته